Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986 kan dhalatte atileet Galatee Burqaa fiigicha meetira 800 hanga maraatooniitti dorgomuun waltajjiilee atileetiksii addunyaa garaagaraa irratti injifannoowwan argatteetti. Keessattuu fiigicha meetira 1500 fageenya atileetiin beekamtiin ittiin horatte injifannoowwan hedduu itti argatteedha. Haaluma kanaan atileet Galateen fiigicha meetira 1500 dorgommii taphoota guutuu Afrikaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2007 biyya Aljeeriyaatti taasifame, shaampiyoonaa mana keessa addunyaa bara 2008 Speen Vaalensiyaatti taasifame, akkasumas shaampiyoonaa qaxxaamura biyya addunyaa bara 2006 adeemsifame madaaliyaa warqee argachuun injifatteetti. Fageenya meetira 1500 injifannoowwan kanneen isaan muraasa yommuu ta'an, dorgommiilee sadarkaa ardii Afrikaa fi addunyaatti fageenya meetira 3000, 5000 fi 10,000 sadarkaa qabachuun alaabaa biyya ishee waltajjii irratti akka mul'atu taasifteetti. Dabalataan atileet Galatee Burqaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 dorgommiiwwan maraatoonii Otuwaa Kanaadaatti adeemsifamee fi dorgommii walakkaa maraatoonii Vaalensiyaa Ispeenitti adeemsifameenis injifatteetti. Tibbana kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa kan ta'e qabeenyi ishee nama abbaa warraa ishee tureen jalaa fudhatamuu fi akka dhabuu ishee miidiyaatti baate kan dubbatte atileet Galatee Burqaa ijoo dubbii miidiyaa taateetti. Dhimma atileetittii irratti har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 3 bara 2017 miidiyaaleef ibsa kan kenne Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa akka federeeshiniittis akka dhuunfaattis atileet Galatee Burqaa cinanii jirra jedheera. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Silasii Shinnee atileetiin Galatee Burqaa gadi baatee miidiyaatti dubbattullee atileetonni haala atileetiin kun dabarsite keessa jiran hedduu ta'uu dubbate. Atileet Galateen nama abbaa warraa ishee ture waliin gaa'ela ijaarratanii jiraachaa turuun isaanii akka beekan kan hime atileet Silasii Shinnee rakkoolee tokko tokko akka jiran dhaga'aa turre jedheera. Yeroo ammaattis atileet Galateen deeggarsi akka ishee barbaachisu hubanneerra. Cinas ni dhaabbanna kan jedhe pirezidaantichi haqa akka argattus ni amanna jedheera. Gama biraatiin dhimma atileet Galatee haalaan akka beektu kan himte pirezidaantii itti aantuun Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Masarat Daffaar Galateen amma dubbatte ol dhabde jechuun dubbatteetti. Atileetittii waggoota dheeraadhaaf akka beektu kan himte atileet Masarat haalli Galateen yeroo ammaa irratti argamtu na gaddisiiseera jechuun himteetti. Michi seeraan ilaalamaa jiraachuu yaadachiisuunis seerri haqa akka laatuuf mootummaanis furmaata akka laatuuf gaafatteetti. Gama biraatiin rakkoo wal fakkaataa atileetota biroo biras akka jiru kan hime atileet Silasii Shinneen qabeenya qofa osoo hin taane atileetonni amileedhaan qaqqabuu fi qabnu jiru jedheera. Rakkoo wal fakkaataan baha Afrikaa keessatti bal'inaan kan mul'atu ta'uu kan eeruunis keessattuu biyya ollaa keenya Keeniyaa keessatti bal'inaan akka mul'atu himeera. Rakkoon kun bu'aa atileetiksii akkasumas kabaja biyyaa irratti dhiibbaa akka qabu ta'uusaa irratti hojjetamuu akka qabus ibsicha irratti eerameera. Atileet Galatee Burqaa sagantaa televezyiina Gammadaa Show jedhamu irratti dhiyaachuun ture. Miidhaan irratti raawwatameera kan jettee dubbatte. Atileetiin waltajjiilee idil addunyaa garaagaraa irratti biyya ishee bakka buutee dorgomuun injifannoowwanii fi beekamtii horatte. Manneen gaa'ilaa duraa fi booda horatte 11 keessaa 10 ayyamaa fi beekamtii ishee malee abbaa warraa ishee duraanii qabeenyuma isaanii gara nama biraatti naanna'uu himte. Abbaa warraa ishee duraanii kanaaf bakka bu'ummaa kennite akka turte kan himte atileet Galateen konkolaataawwan 5 keessaa 4 isa bira jiraachuu isaanii fi tokko qofti ishee biratti akka feemteetti. Beewwan ishee kana ilaalchisu waggoota 7 mana murtiitti deddeebi'aa turuu himuunis uummanni fi ministeerri muummee Abiy Ahmed akka birmataniif waamicha dhiyeessite. Atileet Galatee Burqaa nama abbaa warraa ishee ture waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2002 gaa'ela raawwachuu isaanii fi waggoota muraasa booda gargar bahuu isaanii himteetti. Nii fi maatiin koo daandiitti bahuuf jirra jechuun miidiyaa irratti kan dubbatte atileetiin kun doorsifni irratti raawwatamaa jiraachuus himteetti. Hordoffii irratti taasifamaa jiruun shaakala atileetiksii erga dhaabdee waggaa tokko lakkoofsisu dubbatteetti. Gama biraatiin dhaabbanni idil addunyaa ispoortii atileetiksii bulchu dhaabbanni atileetiksii addunyaa World Athlete namoota damee atileetiksii keessa jiran miidhaa yookaan sarbama qoccolloo akkasumas saamicharraa ittisuuf federeeshiniin biyyoota miseensotaa akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga dhuma bara 2023 imaammata eegumsaa akka qopheessan murtee dabarsee ture. Imaammatichi atileetotaa fi leenjistoota akkasumas federeeshinii atileetiksiif eegumsa waliigalaa kan taasisu ta'uusaa ibsicharratti kan eerame yoo ta'u, imaammatichi erga hojiirra ooluu jalqabee bubbulus Itoophiyaan imaammata kana qopheessitee gama hojiirra oolchuutiin boodatti hafuun ishee himameera. Gama biraatiin ji'oota muraasaa as dokumentiiwwan imaammata kana qopheessuun ministeera aadaa fi ispoortii dabalatee qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin hojjetamaa akka jirus himameera.